Ashamaar kafuun akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii oduu keenya guyyaarraa qabannee jirra. Oduu dubbisuun kan isin faana turu waan buunoo waa beekooti. Duraan dursa hangafoota oduu. Bulchaan godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo lafa hawaasaa abboota qabeenyaaf kennuutiin itti mallatteessaa jechuun hawaasa dorsaa jiraachuun barame. Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa fi Sibuu Siree keessatti bakka hawaasni horii gabaa baasuun daldalutti waraanni PP gibira humnaa olii gaafachaa jiraachuun himame. Loltoonni PP Arsii Bahaa aanaa Heexusaa keessatti hidhaa yoo jabeessan, Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti ammoo nama tokko erga ajjeesaniin booda bineensa nyaachisuun dhaga'ame. Bulchaan godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo lafa hawaasaa abboota qabeenyaaf kennuutiin itti mallatteessaa jechuun hawaasa dorsaa jiraachuun barame. Jaalaa Caaluu Roobaa guutuu gabaasa kana akka taanutti siniif dhiyeessa. Bilisiginnaan erga bulchiinsa aangoo impaayiratii harka keessa galchatee kaasee ilmaan Oromoof wabii jireenyaa ta'uu irra summii jireenyaa hawaasaatti ta'uun guyyaa irraa gara guyyaatti uummata rakkisaa jira. Haaluma kanaan fulbaana 2023 godina Bunnoo Beddellee aanaa Daaboo ganda Cittuu Qarkaa jedhamu keessatti bulchaan aanichaa maqaan isaa Baaruu Bal'atee jedhamu uummata irraa lafa humnaan saamuun abboota qabeenyaaf dabarsee akka kenne maddeen himan. Akka maddeen jedhanitti bulchaan kun saamicha qabeenyaa hawaasa irratti erga gaggeesseen booda walgahii hawaasa waamuun qabeenyaan kun har'aa kaasee kan keenya miti jedhaa mallatteessaa wayita jedhutti mormiin hawaasaa irraa isa mudachuu himuun mormichatti kan mufate bulchaan aanichaa kun isin keessaa namoota 5 ol ajjeeseen eenyummaa koo isinitti agarsiisa jechuun uummata doorsisaa turuus maddeen himan. Wallagga Bahaa aanaa Guutoo Giddaa fi Sibuu Siree keessatti bakka hawaasni horii gabaa baasuun daldalutti waraanni PP gibira humnaa olii gaafachaa jiraachuun himame. Jaaliraan Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Seeronni barbaachisoo jedhamuun galmee heera impaayera Itoophiyaa keessatti barreeffamaan ol kaa'amanii jiran hojiirra ooluu hanqachuun kaadiroonni waraanni sirnichaa dambii seeraan ala tumachuun ittiin uummata hiraarsaa jiru. Tuffisa bal'aaf kan qaban waraanni PP fulbaana 2023 godina Bahaa Wallaggaa aanaa Guutoo Giddaa ganda Luugoo jedhamu keessatti bakka hawaasni horii itti gurguratutti bobba'uun kaffaltii gibiraa seeraan ala fudhachaa kan jiran yoo ta'u, haala baratamaa dura uummanni ittiin daldalatu jijjiiruun horii tokkotti qarshii 100 kan ture gara 300tti, harree tokkotti qarshii 35 irraa gara 200tti, re'ee gatii 25 irraa gara 100tti ol guddisuun fuudhaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun Bahaa Wallaggaa aanaa Sibuu Siree ganda Baqqoo Jimaa jedhamu keessattis loltoonni sirnichaa bakka gabaa deemuun namoota bittaaf gurgurtaa abbaan irraa maallaqa muuzii irraa eegalee hanga mi'oota gurguddaatti gibira fuudhaa jiraachuu jiraattonni ifoomsaniiru. Loltoonni PP Arsii Bahaa aanaa Heexusaa keessatti hidhaa yoo jabeessan, Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti ammoo nama tokko erga ajjeesaniin booda bineensa nyaachisuun dhaga'ame. Jaal Murteessaa Bantii dabalata qabam. Siyaasni impaayiratii erga kufee kan bubbule yoo ta'u, keessaayyuu bara kana hidhaa fi ajjechaa furmaata waaraa kan taasifate bilisiginnaan daa'imman irraa eegalee hanga maanguddootaatti uummata nagaa irratti miidhaa qaamaa qalbii raawwachaa jira. Haaluma kanaan qibxa darbe jechuunis fulbaana 5 bara 2023 godina Arsii Bahaa aanaa Heexusaa ganda Xeendoodee jedhamu keessatti maanguddoota maqaan isaanii obbo Saanuu Ajii Jaarsa ganna 75 fi obbo Hajoo Ajii Jaarsa ganna 68 ta'an ilmaan keessan fidaa jechuun loltoonni sirnichaa hidhanii dararaa kan jiranii fi dargaggoo Abbabuu Hajoo jedhamus isaanuma waliin hidhanii jiraachuun beekame. Oduu ajjechaatiin ammoo torbanuma kana keessa godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa ganda Fuuchoo bakka addaa gaara Kaakkaa jedhamutti waraanni PP nama eenyummaan isaa hin beekamne tokko ajjeesanii bakkeetti gatuun uummanni fuudhee kan awwaale yoo ta'u, reeffa uummanni awwaale kanas waraanni PP boollaa baasuun bineensa nyaachisuun gabaafame. Lixa Shaggar aanaa Amboo keessatti hidhaa fi ajjechaan waraana faashistii PP'n jabaachuu jiraattonni dubbatan. Jaalimoon Afeesaa waan itti dabalu qabam. Yakkoonni ija addunyaa biratti ulfaatoo ta'an hedduun murna bilisiginnaan Oromiyaa keessatti jabaatanii geggeeffamaa kan jiran yoo ta'u, rasaasa loltoota sirnichaanis ilmaan Oromoo
qe'ee gubbaatti akka baalaa harca'aa jiru. Haaluma kanaan godina lixa shaggar Amboo ganda Galaan Waddeessaa fi kaarratti fulbaana 2023 waraanni PP ganda Dikii maadheeffatee jiru sochii taasiseen ganda kaarra bakka addaa Cittuu jedhamtutti qeerroon Caalaa Taayyee jedhamu yoo ajjeesan Galaasaa Jifaaraa immoo magaalaa Ambootii qabuun ganda Galaan Waddeessaa bakka addaa Bagaalloo jedhamtutti ija uummataa duratti baasuun ajjeesuun ifoome. Akkasuma ammoo ganduma Galaan Waddeessaa keessatti namoonni nagaan hedduun dubartoota dabalatee baatilee hedduu hidhamanii dararamaa akka jiranis maddeen himaniiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduu keenya saafaa kanaaf jennee qabannee dhiyaannee asumarratti goolabna. Kan walitti deebinutti nagaatti tolaa isiniin jenna. Baga isiniin gahe. Barri bara gaarii isinii haa ta'u. Waa yaaddan mara argadhaa. Wayyaa yaaddan fayyaa argadhaa. Gaa'ela yaaddan gaa'ela argadhaa. Waaqayyo akkuma kana hoggaan isin haa ga'u. Hoggaan isin haa ga'u. Kan itti taphattanii itti gammaddan bara isinii haa ta'u. Bara itti taphattanii bara itti gammaddan isinii haa ta'u. Bara fayyaa argattan isinii haa ta'u. Bara gurraaqanii yeroo keessan itti dabarsitan isinii haa ta'u. Warri jalaa dhufu immoo bakka isin haa bu'u.